Seenaa waldaa kiristaanaa irratti yookiin historical theology irratti hojii guddaa baay'ee kan hojjetan Dr. Robert Godfrey kan jedhamanii seenaa hamma ammaatti yookiin jireenya hamma ammaatti waldaan kiristaanaa jiraattee dhufte kana iddoo gurguddaa afuritti qooduudhaan kan isaan dubbatanii keessumaa jaarraa isa jalqabaatii kaasee amma jaarraa ja'affaatti isa jiru yeroo itti waldaan kiristaanaa baay'ee ari'atamaa turtedha. Yeroo akkasii yoo ta'e iyyuu yeroo itti immoo waldaan kiristaanaa boca godhattee yeroo isheen itti foormi taate akka isheen taatedha kan isaan dubbatan jechuudha. Baay'ee ari'atama guddaa ture yeroo kana keessa Waaqayyo garuu dubbii isaatiin karaa hundumaatiin waldaa kiristaanaa boca qabsiisaa miidhagsaa akka inni adeemaa ture chaalenjii baay'ee keessaan alaan yoo qabaatte iyyuu jechuudha. Jaarraa ja'a booddee immoo bara giddu galeessaa isa jedhamu hamma bara haaromsaa bara 16ffaatti yeroo waldaan kiristaanaa deebitee burjaajii keessa yeroo dukkanaa keessa akka isheen galte yeroon kun baay'ee bal'aadha. Gaafa ilaaltan jaarraa ja'affaatii kaasee amma 15ffaa jechuun baay'ee yeroo bal'aadha. Garuu immoo yeroo burjaajiif dukkana baay'ee hamaa ta'edha. Yeroo itti waldaan kiristaanaa deebitee boca dhabde yookiin bifa dhabdedha. Diffoormi taatee deebitee jedhanii dubbatu Dr. Robert Godfrey namni jedhaman kun jechuudha. Inni 16ffaa fi 15ffaa kun immoo barri haaromsaa kun immoo Waaqayyo waldaa isaa haaressuudhaa fi bara inni itti hojii dinqisiisaa hojjete akka inni ta'e irra deebitee waldaan akka isheen haarofte yookiin riiform akka isheen taate jechuudha. Isheenii foormi taatee turte foormi taatee deebitee immoo riiform akka isheen taate immoo dubbatu. 16ffaa booddee inni jiru kun immoo hamma amma nuyi jiraachaa jirruuf gara fuulduraattis haaromsa dhuunfaas akka waliigalaattis kan waldaa kiristaanaas dabalatee personaalis dabalatee yeroo jijjiiramaa yookiin tiraanisfoormeeshinii yeroo haaroo yeroo jijjiiramoo akka ta'e dubbatu jechuudha. Egaa waa'een haaromsaa gaafa ka'u bara giddu galeessaa keessatti wantoota ta'anii turan hundumaa yaadachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Wantoota kana immoo baay'ee isaa kaaftanii akka isin irratti dudubbachaa turtan torbanoota kana keessaa fi ji'oota kana keessaa quba qaba dhaga'eera. Egaan haaromsa kana gaafa ilaallu kufaatii waldaan kaatolikii baay'ee keessatti kuftee turte tokko lama jennee lakkoofnee wanta nuyi fixuu dandeenyu miti. Keessumaayyuu bara giddu galeessaa kana gara xumuraa jala gaafa ilaallu jechuudha. Keessumaa jaarraa 10ffaa booddee seenaawwan namoota sila dubbifamaa turanii baay'ee isaanii gaafa ilaaltan 10ffaa sana booddeedha jechuudha. Haalonni jiran baay'ee ulfaachaa jabaachaa waan deemanii fi rakkinni waldaa kiristaanaa keessa jiru kuni Waaqayyoo akkuma kana immoo namoota kaasaa waldaa isaa haaressuudhaa fi adeemsa yeroo inni godhudha jechuudha kan isin argitan jechuudha. Wantoota baay'eedha kan isin argitan kufaatii isheen keessatti kufte baay'ee isaa yeroo amma dubbifamu dhagaa turtaniitu gurgurtaan tikeetaa dhiifamuu cubbuudhaa fi akkasumas kadhati qulqullootaa the intercession of the saints warra jedhamanii waa'ee Maariyaamiin haa ta'u waa'ee ergamootaa haa ta'u waa'ee Paappaasii haa ta'u barumsooti kaanis akkuma kana jiru waa'een dhoksaawwan qulqullaa'ootiin fayyinni bara baraa akka inni argamuu danda'u karaa isa kanaa malee qajeelummaan akka dhufuu hin dandeenye wantoota baay'ee kaaftee waldaan kiristaanaa kaatolikii Roomaa yeroo isheen itti dubbachaa turtedha jechuudha. Rakkina waldaan kun qabdu an gaafan taa'ee yaadu tokko tokkoon isa tarreeffamu kana iddoo gurguddaa lamattidha jechuudha kanan qoodee ilaalu. Inni jalqabaa maalidha? Ogwaaqummaa manceedha kan isin argitan yookiin teoloojii baay'ee badaateedha kan isin argitan. Egaan teoloojiin baay'ee badaatee yookiin mancaatee immoo jireenyaaf shaakala mancaatee waan fiduu fi shaakalli isheen qabdus akkuma kana mancaatee jechuudha. Kanaaf barsiisa mancee fi yookiin badaatee fi shaakala badaateedha jechuudha kan waldaan kun keessatti kuftee argamti. Indaljansiin yookiin gurgurtaan tikeetaa dhiifamuu cubbuudhaaf akka inni gurguramu kan godhe barsiisa isheen waa'ee dhiifamuu cubbuu irratti qabdudha jechuudha. Barsiisi isheen waa'ee dhiifamuu cubbuu irratti qabdu kuni shaakala kana keessa yookiin dhiifamuu cubbuutii fi tikeetiin akka inni gurguramu gochuutti akka isheen gadi baatu godhe jechuudha. Dhiifamuun cubbuuf jireenyi bara baraa karaa kana akka argamuu danda'u dhamaatii namootaa hojii gaarii namootaa kan hundumaa keessa akka isheen galtu godheera jechuudha. Keessumaa rakkinni waldattii waa'ee fayyina dhala namaa wajjin kan wal qabatudha. Bara jaarraa isa jalqabaa waldaan itti boca godhachaa turtetti achi gaafa deebinu rakkinoonni barsiisaa baay'een ka'aa turaniin hundumti keenya iyyuu beekna waa'ee eenyummaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos irratti waa'ee sadan Waaqayyoo irratti barsiisota bu'uuraadha jennee warra nu dubbannu keessa irratti rakkinoonni hedduun ka'aa turaniiru. Inni waldaa kaatolikii wajjin wal qabatu garuu irra guddeessaan waa'ee eenyummaa Waaqayyoo fi eenyummaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos caalaatti waa'ee fayyina dhala namaa wajjin yookiin hojii Kiristoosii wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Egaa Waaqayyoo Maartiin Luuteriin Dr. Maartiin Luuteriin akka inni kaase Waaqayyo ifa wangeelaa laphee isaa irratti akka inni ibsee
jireenya isa dhugaa akka inni kenneef gara boqonnaa bara baraaf jireenya bara baraatti wabii isa dhugaatti akka inni fidee hundumti keenya iyyuu ni beekna jechuudha. Keessumaa yeroo baay'ee dhamaa'aa ture kana keessatti sodaa firdii badiisa bara baraa jalaatii ba'uudhaa fi shaakalee hedduu keessa galee dhamaatii guddaadha kan inni gochaa ture Maartin Luuterii. Yeroo kana macaafa qulqulluu isaa banee waan dubbisuuf akkuma silaa dubbifamaa ture kutaa macaafa qulqulluu keessaatii Roomaa boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irraa kan jirudha kan inni dubbifate. Waaqayyoo karaa kanaatii ifa wangeelaa laphee isaa irratti kan inni ibse kan inni akka inni konverti ta'u Waaqayyoo hojii dinqisiisaa ayyaana isaatiin hojjete jechuudha. Kutaan kun akkas jedha. Qajeelummaan Waaqayyoo namaaf kennu amantiirra hin dhaabata, gara amantiittis nama hin geessa. Kunis wangeela keessatti mul'ata. Akkuma caafamee jiru immoo namni amantiidhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'ee jireenya dhugaa in jiraataa jedha Roomee 1:17 irraa. Kutaan kun kutaa Maartin Luuter dubbifatedha. Kutaa kana gaafa dubbifatu Maartin Luuterii baay'ee dhaabatee itti yaade jechuudha. Meebii kanaan dura dubbisuu danda'a ta'a kutaa kana irra deddeebi'ee guyyaa itti kutaa kana dubbisee jijjiiramni inni dhugaan laphee isaa keessatti dhufe garuu kutaa kana dhaabatee itti yaaduudhaan gaaffii tokkodha kan inni of gaafate. Gaaffii sunis kutaa kana dubbisee kana jechuun maal jechuudha jedhee of gaafate. Qajeelummaan amantiidhaan ta'ee jira moo gaaffii jedhu ofiif dhiyeesse. Namni amantiidhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'ee jireenya dhugaa hin jiraata jechuun maal jechuudha jedhe. Sababiin isaa himni kun baay'ee isaaf dinqisiisaadha ture. Bara sana keessa hin dhaga'amu wanti akkasii yookiin qajeelummaan amantiidhaanidha. Haasaan jedhuuf dubbiin jedhu hin jiru tasumaa jechuudha. Wanti bakkeedhaas keessaas dhaga'amu shaakalli barsiisi jiru kan biraadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gaaffii kana ofiif dhiyeesse. Sababni Maartin Luuterii gaaffii kana of gaafatuu fi sammuusaa keessatti gaaffii guddaa ta'ee kan jiru tokko jira. Macaafa qulqulluu keessaati jechuudha. Baay'ee sammuusaatti kan ulfaatu yeroo hundumaa gaaffii godhee kan inni dhiyeessu jechuudha. Macaafa Iyyoob boqonnaa 9 lakkoofsa 2 irraa kutaa jirudha. Macaafa Iyyoob boqonnaa 9 lakkoofsa 2 irraa kan jiru akkas jedha. Garuu namni attamitti Waaqayyo duratti qajeelaa ta'uu danda'a jedha Iyyoob 9:2 irraati. Jedhaanii utuu jedhamneeti jireenya Iyyoobiin gaafa ilaallu wanti nuyi jechuu ni dandeenyu Iyyoobiin nama qajeelaadha isa jedhudha. Iyyoob garuu ofii isaatii deebi'ee gaaffii inni gaafachuutti jiru maalidha? Namni attamitti Waaqayyo duratti qajeelaa ta'uu danda'a jedheetu gaaffii guddaa kana dhiyeessa. Kanaaf Iyyoob gaaffii guddaa kana dhiyeessaa waan jiruuf gaaffii Iyyoob dhiyeessu kun Luuter keessattis gaaffii guddaa ta'eera jechuudha. Namni fuula Waaqayyo duratti qajeelaa ta'uu akkamittiin danda'a? Fuula Waaqayyo duratti simatamuu guutuu argachuu akkamitti danda'a? Waaqayyo akkamitti isa simachuu danda'a? Fuula Waaqayyo dura qajeelaa ta'e akkamitti dhaabachuu danda'a? Waaqayyo muda maleessadha jedhee akkamitti nama kana lakkaa'uu danda'a gaaffiin jedhu baay'ee sammuusaa keessatti gaaffii guddaa ta'e ture jechuudha. Haaluma kana keessatuu jiruuti gaa Waaqayyo kan inni ifa wangeelaa laphee isaa irratti ibse jechuudha. Gaafa kana Maartin Luuterii rakkinni waldaan kaatolikii keessa jirtu kun rakkina guddaa akka inni ta'e ilaalchi waa'ee qajeelummaa amantiidhaan argamu akkasumas barsiisni waa'ee fayyinaa waldaan kaatolikii qabdu gonkumaa akka inni sirrii hin taane hubate jechuudha. Waaqayyo ifa kana gaafa inni laphee isaa irratti ibsu jechuudha. Yeroo kana hubatus Maartin Luuter akkas jedhe gammachuudhaan guutameetu wayyoo qajeelummaan ani ittiin fayyu kan koo miti qajeelummaa koo utuu hin taane qajeelummaa Kiristoosidha jedhe. Gammachuudhaan guutamee gaafa jireenyi isaa jijjiiramu cubbamaan gaafa fayyu cubbamaan dhiifamuu cubbuuf wabii bara baraa gaafa argatu wayyoo qajeelummaan ittiin fayyu kan koo miti qajeelummaa koo osoo hin taane qajeelummaa Kiristoosidha jedhe. Sana booddee Luuter ammas gammachuudhaan guutameetu ani hafuura qulqulluudhaan lammaffaa dhaladheera. Balballi mootummaa Waaqayyoos naaf banamee ol galeera. Lafarra taa'ee wabii jireenya bara baraa argate, boqonnaa argate, hin fayye. Ani lammaffaa dhaladheera. Balballi mootummaa Waaqayyoos naaf banameera. Ol galuuf hin jedha jedhe miti, ol galeera jedhe. Kanaaf Waaqayyoo jijjiirama isa dhugaa gara fayyina bara baraatti isa fide jechuudha. Egaan waa'ee jaarraa 16ffaa haaromsa waldaa kiristaanaa Pirootestaantii gaafa ilaallu ijoon dhaadannoo isaanii inni guddaan jecha tokkodha ture. Isa afaan laatiniidhaan adifoontes jennu yookiin gara maddaatti adeeminu gara isa Kiristoos Yesuus barsiiseetti, gara isa raajonni barsiisaniitti, gara isa ergamoonni barsiisaniitti, gara isa caaffanni qulqullaa'aan jedhuutti adeeminu isa jedhudha ture. Ijoon dhaadannoo isaanii jechuudha. Haaromsa kanaaf immoo utubaa kan ta'anii utubaalee gurguddaa 5tu jiru yookiin
five solas warra nuyi jennu qofaalee shanan jechuudha. Macaafa qulqulluu qofaa, amantii qofaa, Kiristoos qofaa, ayyaana qofaa fi ulfinni Waaqayyoof qofaa isa jedhudha. Utubaalee kana shanan isaanii gaafa ilaallu ani gaafan taa'ee yaadu utubaalee kana shanan gararraatti nu warra wangeelaa yookiin wangeelatti amannu ibsuu kan danda'u jira jedhee yaadu. Nuun qofaaleewwan kana shanan gararraatti identify nu gochuu kan danda'u jira jedhee yaadu. Akkamittiin akkas jetta waa'een sadan Waaqayyo tokko jira miti kana caalaatti kan nu ibsuu danda'u jira. Waa'een Waaqayyo Abbaa, waa'een Waaqayyo Ilma, waa'een Waaqayyo Hafuura Qulqulluu, waa'een sadan Waaqayyo tokko barumsa bu'uuraati waan ta'eef qofaaleewwan kana shanan gararraatti nu ibsuu kan danda'u hin jiru akkamittiin jettaa jettanii yoo gaaffii dhiyeessitan anis isumadha innan jechuutti jiru. Waa'ee sadan Waaqayyo tokko gaara isa kamiin ilaalteeti kanatti barte? Tulluu isa kamiin ilaalteeti kanatti barte? Laga isa kamiin ilaalteeti kanatti barte? Uumama isa kamiin ilaalteeti kanatti barte? Sola scripture inni jedhu macaafa qulqulluu qofa inni jedhu inni jalqabaa madda waa'ee sadan Waaqayyo tokkooti. Sorsiinsaa isa kanadha jechuudha. Utubaan inni tokkoyyuu waan hundumaatiif ga'aadha jechuudha. Kanaaf isa kana gararraatti kan nu ibsuu danda'u jira jedhee yaadu. Kanaaf ani isiniin jedhe. Kanaaf jabeessinee kan nuyi qabachuutii qabnu, ija keenya babaafnee kan namatti himuutii qabnu, laphee keenya jabeessee qabachuutii kan qabudha. Waa'een utubaalee kanaa jechuudha. Sababiin isaa inni kun wangeela waan ta'eef. Wangeeladha waan ta'eef inni kun jechuudha. Utubaalee kana shanan isaanii gaafa samaraayiz goonu gaafa walitti qabnu Waaqayyo hin dubbataa. Maaliin? Macaafa qulqulluu qofaan soolaa scripture isa nuyi jennu jechuudha. Macaafni qulqulluun yeroo dubbatu fayyinni maaliinidha jedha. Ayyaana qofaan soolaa giraatiyaa isa nuyi jennu jechuudha. Fayyinni ayyaana qofaan ta'e kun immoo maaliin kan inni fudhatamu? Instrumental causein yookiin meeshaa nuyi ittiin qajeelummaa kana fudhannu fayyina kana fudhannu maalidha? Isa jedhuuf immoo amantii qofa soolaa fiidee utubaa isa jedhu bira dhufna jechuudha. Amantiidhaanidha taanaan hojii keenyaan miti immoo taanaan hojii eenyudha ree isa jedhuuf immoo hojii Kiristoos qofaan soolaa Kiristoos isa jedhudha jechuudha. Kun hundumti isaayyuu immoo ulfinni isaa eenyuufidha isa jedhuufi dhumarratti kan nuyi ittiin walitti cuunfinu ulfinni isaa Waaqayyoof qofaafi. Egaa waldaan Kaatolikii kan isheen jibbite macaafa qulqulluu miti. Kan isheen jibbite ayyaanas miti. Kan isheen jibbite amantiis miti. Caalmaatti kan isheen jibbite qofaa isa jedhudha. Sababiin isaa waan baay'eetti dabalti macaafatti waan ta'eef, waan baay'eetti dabalti ayyaanatti waan ta'eef, waan baay'eetti dabalti waan ta'eef. Egaan waa'ee haaromsa kanaa gaafa ilaallu sababoota haaromsa Pirootestaantii jedhamanii kan beekaman koozii gurguddaa lamatu jiru. Soolaawwan kana shanan keessaati warri jalqaba irratti kaafaman jechuudha. Sababoota gurguddoo lamaan haaromsa Pirootestaantii kan jedhaman jechuudha. Inni jalqabaa maateriyaal koozii jedhu barsiisonni macaafa qulqulluu. Maateriyaal koozii gaafa jennu isa dura garuu waa'ee koozii kanaa gaafa kaafnu yaadonni kun kan isaan dhufanii filosoofii warra Aristooteliin kana fudhatan irraatidha. Sababoota gurguddaa jedhanii kan isaan kaasan jiru. Faayinaal koozii, maateriyaal koozii, instrumentaal koozii, formaal koozii jedhanii jechoota baay'ee kaasu. Maalidha inni kuni? Fakkeenyaaf maateriyaal koozii gaafa jennu manni kuni maateriyaalii irraati ijaarame qaba. Fakkeenyaaf dhagaa jechuu dandeessu. Dhagaan ijaarsi kun akka inni ijaaramuuf akka inni dhufee dhaabatuu fi maateriyaalii barbaachisaadha jechuudha. Kan ittiin manni kun ijaarame jechuudha. Inni lammaffaan immoo formaal koozii isa jedhamudha. Formaal koozii jechuun immoo dhagaan sun foormii qabaatee ijaarsa mana kanaaf akka inni ta'u kan godhee jechuudha. Egaan haaromsa keessa gaafa dhufne ilaallu haaromsa kana keessatti maateriyaal koozii kan ture. Jechuunis sabstaansiin qabiyyeen kontroversii dibeetii yeroo sanaa maateriyaal kooziin soolaa fiidee isa manuu barachuuf jennudha. Amantii qofa isa jedhu jechuudha. Waan hundi ka'umsa ta'e haaromsa keessatti maateriyaal kooziin yookiin sababni haaromsi kun akka inni ka'u godhe kooziin ni jalqabaa sababni ni jalqabaa amantii qofa isa jedhu jechuudha. Yookiin immoo barsiisa waa'ee qajeelummaan amantiidhaan qofaadha isa jedhu jechuudha. Inni lammaffaan immoo formaal koozii isa jedhamu kanadha. Formaal koozii jechuun immoo akka amman isiniin jedhe fakkeenyaaf haamerii ta'uu danda'a. Haamerii jechuun madooshaa jechuudha. Dhagaatti boca baasee akka inni ijaarsa manaatiif ta'u jechuudha. Waan hundi abboota haaromsaa kana dudduuba ture yookiin aangoon taayitaan abboota haaromsaa dudduuba ture. Soolaa fiidee isa jedhu kan akka isaan dubbataniif yookiin qajeelummaan amantii qofaan argama jedhanii akka isaan ija jabinaan dubbatan kan godhe pirinsipiliin yookiin foormiin muuvimentii kanatti sheeppii kenne yookiin boca kenne soolaa iskiriipcharaa isa jedhudha. Humna kan biraa dudduuba isaaniitii qaban hin jiru kan biraan. Jamaan duukaa bu'ee jedhaa jabaadhaa jechaanii ture hin jiru.
aangoo qabeessi amantii amantootaa bulchuu murteessuuf geggeessuudhaaf akkasumas jireenyaaf shaakala amantootaa bulchuu geggeessuu murteessuudhaaf isa olaanaaf isa xumuraa kan ta'e macaafa qulqulluu qofaadha jechuudha. Kanaafidha Maartin Luuter gaafa ergii dhokatee booddee qabxii 95 Wittenbergitti dhaqee kaatolikitti maxxansee ergii dhokatee booddee waarmiisitti gaafa waamanii sana qajeelummaan amantiidhaanidha barsiisa jedhu kan. Maateriyaal koozii kana gani gaafa isaan jedhaniini formaal kooziidha kan inni kaase. Maalidhaan immoo soolaa skriipcharaa jechuudha. Maal jedheedha kan inni dubbate Maartin Luuterii my conscience was captive to the word of God. Qalbiin koo yaadi koo caafata qulqullaadhaaf maal ta'ee jira garboomfamee bitamee waan jiruuf qalbii ofii ganuun immoo dhugaas miti sirriis miti. Incimaa inni kun kanaaf iyyuu ganuu hin danda'u jedhe jechuudha Maartin Luuter. Kanaaf aangoon dudduuba isaanii ture macaafa qulqulluudhaa jechuudha. Egaa gaafa waa'ee soolaawwan shanan kana keessaati soolaa fiidee isa jedhu kanatti gaafa dhufnu amantii qofa isa jedhutti gaafa dhufnu wanti nuyi haasa'utti jiru waa'ee amantii qofa yeroo ta'u qajeelummaan amantii qofaadha isa jedhu haasa'utti jira jechuudha. The doctrine of justification by faith alone isa jedhamu sana jechuudha. Amantii qofa isa jedhu kaafnee jennaan qajeelummaan amantii qofaan isa jedhu waa'ee qajeelummaa amantiidhaan argamuu haasa'aa jirra jechuudha. Biyya keenya keessatti amantii ishee jettu kana jecha kana caalaatti kan daraaraa baay'een irra ga'een jiru. Cunqursaa baay'eetu irra ga'e amantii ishee jettu kana. Mitiire? Amani manni kun kan koodha jedhi. Amani makiinaan kun kan koodha jedhi. Amani na dhukkubaa jira hin jedhini amani si dhukkubaa hin jiru. Amani amma tuma lafa deemtu amani taaksiidhaan deemaa jira jedhi. Garuu rakkinni mana kiraa iddoo madurii jira, rakkinni nyaataas iddoo madurii jira, rakkinni taaksiis iddoo madurii jira. Har'ayyuu lafa deemnee dhufne jechuumaaf. Jedhanii waaqayyo tolbaani waaqayyo iyyuu amanee waaqaaf lafa uumeedhaan. Mitiire akkas jedhan waaqayyo amantiidhaan dubbate waaqayyo waaqaaf lafa waan uumee fi atis amanii dubbadhu si uumamaa jedhe. Waa'ee isa kanaa miti jechuudha kan nuyi dubbachuutti jiru. Waa'ee qajeelummaa isa amantiidhaan argamu waa'ee justificationii dubbachuutti jirra jechuudha. Na barumsi waa'een amantii qajeelummaa amantiidhaan argamu kuni barumsa baay'ee murteessaa ta'edha. Kiristaanotaaf warra wangeelatti amannuuf barumsa si'eessii ta'edha. Akka salphaatti ilaallee kan nuyi bira dabarru miti. Barumsi waa'ee qajeelummaa amantiidhaan argamu waan akka salphaatti callifnee dubbannee irratti isteedii goonee biraatii gallu miti. Bara keenya kan murteessudha. Hariiroo nuti waaqayyo wajjin qabnu kan murteessudha. Indaa'um akka itti warrumti haaromsaa abboonni haaromsaatti qajeelummaan amantii qofaadha jedhu barumsa kana ilaalan xiyyeeffannoodhaan irra deddeebinee ilaaluutii qabna. Akkamitti isaanumtu akka xiyyeeffannootti kennan jechuudha. Haaromsuma keessatti maqaa isaa irra deddeebinee kaasaa kan turre Maartin Luuter waa'ee barumsaa qajeelummaan amantii qofaadha jedhu kana yeroo dubbatu maal jedhaa? Barumsi yookiin doktiriiniin waa'ee qajeelummaa kuni mataa fi dhagaa bu'uuraatii jedha. Waldaa kiristaanaa keessatti yookiin amantoota biratti mataadhaaf dhagaa bu'uuraatii jedha. Isa qofatu waldaa kiristaanaa dhalachiisee gara jiraachuutti fidee isatu sooraa, hin eegaa, ni dhaabaa, ni falmaaf isa malee immoo waldaan kiristaanaa sa'atii tokkoof jiraachuu hin dandeessu jedha. Barsiisa waa'ee qajeelummaan amantii qofaanidha jedhu kana mataaf dhagaa bu'uuraatii waldaa keessatti isatu dhalachiisee, isatu eegaa, isatu falmaaf, isatu sooraa. Daqiiqaa tokko jiraachuu yookiin sa'atii tokko jiraachuu hin dandeessu waldaan barsiisa kana malee jedha. Maal nutti argisiisa inni kun barumsa kana irratti baay'ee xiyyeeffannoo guddaa akka nuyi kennuuti qabu. Jiraachuu amanaa tokkoofis ta'e jiraachuu waldaa kiristaanaatii fi baay'ee murteessaadha waan ta'eef jechuudha. Kanaafiti innumti Maartin Luuter akkas jedha barumsi waa'ee qajeelummaa amantii qofaan jedhu kuni madaalliitti waldaan dhaabbattu yookiin kuftudha. Waldaan kun jirti moo hin jirtu isa jedhu kana kan nuyi ittiin murteessinu barumsa waa'ee qajeelummaa amantii qofaan jedhu kanadha. Madaallii isa sirriidha. Waldaa moo waldaa miti seenu? Kan nuyi ittiin murteessinu ni jalqabaa barumsa kanadha jedha Maartin Luuter. Waldattiin barumsa kanaan ilaalamtee hin jirtu taanaan waldaa isin dhaquutti jirtan waldaa kaatolikiitti ishee masiin har'a dhaqaa jirtan jechuudha. Kana miti taanaan barumsa kanaan ilaalamtee hin jirtu taanaan jalqaba irratti waldaan kun waldaa kaatolikii ishee har'aati jechuudha. Yeroo waa'een haaromsaa ka'u maqaan isaa ol ka'ee yeroo baay'ee kan dubbatamu John Calvin immoo waa'ee barumsa kanaa gaafa dubbatu justification is the main hinge upon which religious turns jedha. Hinjii beektu? Hinjii jechuun
balballi sun balbaluma guddaa sana qabee kan jiru akka inni olii gadi socho'u yookiin dhaabatu kan godhu meeshaa xiqqoo tokkotu jirti jechuudha. Maal jedhamte afaan Oromoodhaan? Qofoodha fakkaata. Balbala kana qabee kan jiru qofoodha jechuudha. Waan xiqqoo fakkaatti garuu balbala guddaa kana qabee kan jiru yeroo dheeraaf akka inni jiraatu kan godhu qofoo kanadha jechuudha. Barumsi kiristaanotaas jireenyi kiristaanotaas hundumtuu kan inni itti rarra'ee jiru qabee kan jiru barumsa kanadha jechaa jira Joon Kalviin. Indaawwan maal jedha itti fufee gaafa dubbatu saving relationship with God cannot exist apart from justification jedha. Dhuunfaamatti fayyina hariiroo fayyinaa nuyi waaqayyo wajjin qabnullee barsiisa kanatti gargar ba'ee jiru hin jiru jedha. Argamuu hin danda'u jedha. Gaafuma dubbannu qajeelummaan amantiidhaan innumti jedhu iyyuu cubbamaan waaqayyo biratti fudhatama argatee fayyeera jedhee waaqayyo firdiin badiisa bara baraa irra hin jiru jechuusaa gara booddeetti ittiin dhufna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf injii sana yoo kaafte akkuma balballi sun hin jirre dhaabachuu hin dandeenye barsiisiif jireenyi kiristaanummaa kamiyyuu dhaabachuu hin danda'u barumsi kun hin jiru taanaan hin jirtu waldaan jechuudha. Hin jiru amanaan sun jechuudha. Waaqayyo isa hin beeku hundis waaqayyoon hin beeku jechuudha. Soolaa Fiidee kan jedhu kitaaba isaan irratti Dr. J.I. Parker kan jedhamanii waa'ee barumsa kanaa yeroo dubbatan immoo akkas jedhu. Barumsi qajeelummaan amantiidhaan jedhu kuni akka Atilaasidhaa jedhu. Atilaas jechuun nullee itti namannu Atilaasisa jedhu kana warra Giriikotaa kanatu itti amana filosoofii isaaniiti. Atilaas inni jedhamu kun waaqayyoonis miti uumamas miti garuu supernatural poweridha humna guddaa kan qabudha. Yuunivarsiitii kana yookiin hawwaa kana gatiitti isaatti baatee kan jirudha Atilaas kuni jedhu. Kanaaf maal jedhu barumsi qajeelummaan amantiidhaanidha jedhu kuni akka Atilaasidha. Akkuma Atilaas guutummaa hawwaa yookiin yuunivarsiitii kana gatiitti isaatti baatu barumsi qajeelummaan amantiidhaanidha jedhu beekumsa warra wangeelaa waa'ee waaqayyoo fayyisaa keenyaa hundumaa gatiitti isaatti kan baatudha. Waa'ee fo'annaa waaqayyoo, waa'ee waamicha fiixaan ba'ee, waa'ee lammaffaa dhalachuu, yaada garaa geeddarannaa, waa'ee ilmummaa, waa'ee kadhannaa, waa'ee waldaa kiristaanaaf tajaajila waldaa kiristaanaa akkasumas waa'ee dhoksaawwan qulqullaa'oo hundumtuu kan isaan hubatamuutii qabanii fi hiikamuutii qabanii ifa barsiisa waa'ee qajeelummaan amantiidhaanidha jedhu kanaatiin ta'uutii qaba. Sababni isaas jedhu macaafa qulqulluutu akkuma kanatti ilaala waan ta'eef. Barumsootaan amma tarreesse kana hundumaa gatiitti isaatti baatee kan jiru barumsa waa'ee qajeelummaan amantiidhaanidha jedhu kanadha jedhu. Kanaafiti Martin Luther, if the article of justification by faith is lost, all Christian doctrine is lost jedhu. Barsiisi kiristaanummaa hundumtuu badeera. Artiikiliin kam yoo bade, keeyyatti kam yoo bade, keeyyatti qajeelummaan amantiidhaanidha jedhu hin jiru yoo ta'e. Barumsa isa kaan ofirratti baatee kan jiru kanadha waan ta'eef. Kanaafiti ani torbee hundumaa qajeelummaan amantiidhaan qofa akka argamu torbee hundumaa saba koo barsiisa. Sababni isaa immoo sabni koo torban hundumaa irraanfata waan ta'eef jedhe Dr. Martin Luther. Sanbata hundumaa waan irraanfataniif sanbata hundumaa irra deddeebi'ee kana barsiisaa jedhe. Egaa jecha kana gaafa dhageenyu wanti nutti fakkaatu waa'ee irraanfachuu saba isaati. Luther garuu waa'ee irraanfachuu saba isaa waan dubbachaa irratti fakkaatu irra guddeessa isaa irraanfachuu isaanii jira yaadachiisuun ta'udha. Garuu utuma isaanii irra deddeebi'anii yaadatu ta'eyyuu utuma isaanii rakkoo irraanfachuu hin qaban ta'eyyuu irra deddeebi'anii barumsa baratamudha isa jedhu. Barumsa bu'uuraati waldaa keessatti waan ta'eef. Rakkoo irraanfachuu waan qabnuuf irra deddeebi'anii baratamaati. Egaa anis jechuu kanan barbaade obboloota koo akkuma Martin Luther jedhu dhumarratti barsiisi qajeelummaan amantiidhaanidha jedhu kuni barumsa nuyi jabeessinee qabachuutii qabnudha jedha. Sababiin isaas barumsa kanatu waaqayyoof ulfina kenna waan ta'eef. Barumsa waaqayyoof ulfina kennu waan ta'eef barumsa nuyi jabeessinee qabachuutii qabnudha jedha. Waa'ee ulfina keenyaa durayyuu waaqayyoof ulfina kan kennudha. Waldaan Kaatolikii yeroo sanaa wanti isheen goote barumsoota kana hundumaatiin waaqayyoon ulfina dhowwachuudha. Soolaawwan kana hundumaa haasofnee dhumarra gaafa geenyu wanti nuyi arginu maalidha waan ta'eef ulfinni waaqayyoof qofaaf isa jedhudha waan. Egaa qajeelummaan amantiidhaanidha jedhu kun maaliif barbaachise? Qajeelummaan amantiidhaanidha barumsi inni jedhu kuni barbaachisummaan isaa maaliifidha? Isa kana hubachuu kan nuti dandeenyu wantoota gurguddaa lama xiyyeeffannoodhaan yoo ilaalledha. Innis waa'ee cubbuu namaatiif, waa'ee yakka namaatii fi waa'ee firdii waaqayyooti. Warroota kana lamaan keessattidha kan inni ilaalamuuf hubatamuu danda'u. Waa'een qajeelummaa amantii qofaan argamuu jechuudha. Waa'een cubbuu namaa inni dhalli namaa hundumtuu itti kufee macaafa qulqulluu keessatti sirriitti mul'ateeti kan inni jiru.
isa kana hin hubannu taanaan waa'ee firdii waaqayyoos itti daballee hin hubannu taanaan qajeelummaa amantiidhaan argamu maal akka ta'e hubachuun ulfaataadha jechuudha. Egaa macaafni qulqulluun dhalli namaa akka inni yakkee waaqayyo irratti akka inni ka'e seera waaqayyoo akka inni cabsee nutti dubbata. Kallattiidhaan waaqayyo irratti akka inni fincile. Kallattiidhaan waaqayyo irratti akka inni ka'e. Cubbuun seera cabsuu isa jedhurrayyuu kan darbe waaqayyoon kallattiidhaan yakkuu diina isatti ta'uudha waan ta'eef macaafni qulqulluun kan nutti himu. Waaqayyo irratti ka'e dhala namaatu. Waaqayyo irratti kaane nutu. Waaqayyotti diina taane nutu. Egaan haalota keessatti guddanne tokko tokko gaafa ilaallu waldaa keessatti guddanne ta'uu danda'a, tokkummaa keessatti guddannes ta'uu danda'a. Waa'ee waaqayyoo gaafa nutti himamuuf dhageenya keessaatii tokko waaqayyo waaqa ulfinaan guutuudha. Waaqayyo waaqa ulfinni itti hir'ate miti. Kanaaf waaqayyoof ulfina kennines dhiisnes waaqayyo waaqa ulfina guutuu qabudha isa jedhu dhagaa guddanne gosh gaariidha isa kana dhaga'uun keenya. Garuu amaloota macaafa qulqulluu keessatti waa'ee waaqayyootiif kaafaman yeroo xiyyeeffannoodhaan ilaalu amaloota waaqayyoo jechuu kooti. Amala inni irra deddeebi'ee kaasu tokko jira. Yeroo baay'ee garuu xiyyeeffannoo kan nuti itti ilaallu. Innis immoo waaqayyo waaqa hinaafaadhaan jedha. Hinaafaa ta'uu waaqayyoo kana immoo akka isa kan namaatti miti macaafni qulqulluun kan inni kaasu. Waa'ee hinaafaa waaqayyoo kana immoo macaafni qulqulluun jalqaba irratti walitti qabsiisee kan inni kaasu waaqayyo wanta isaaf malu akka inni qaama biraadhaaf ta'uu akka inni hin barbaannedha. Hin barbaadu waaqayyo tasumaa jechuudha. Ulfina isaaf malu, kabaja isaaf malu, waaqeffannaa isaaf malu qaama kan biraadhaaf yeroo kennamu waaqayyo akka inni hinaafu. Isa biratti kan biraadhaaf akka malu waaqayyo hin barbaadu jechuudha. Isa kanarratti waaqayyo hinaafaa akka ta'e dubbata jechuudha. Maaliif qabxii kana kaaftee yoo naan jettan yakki dhalli namaa hojjete ilmaan namootaa hojjetan namoonni yakki isaan hojjetan seera waaqayyo cabsan inni nuyi jennu cubbuuwwan nuyi tarreessinu sammuu keenya keessa jiran dura isa waaqayyo irratti hinaafu kana kennuufi dhabuudha ture. Yakki inni jalqabaa jechuudha. Yakkawwan nuyi yookiin cubbuuwwan nuyi tarreessinu hundumaa dura wanti dhalli namaa godhee waan waaqayyo irratti hinaafu kana macaafni qulqulluun nutti himu waaqayyoof kennuu dhabuurraatiidha jechuudha. Roomee boqonnaa tokko lakkoofsa 18 kaafnee yeroo dubbifannu isa kana xiyyeeffannoodhaan argina. Dheekkamsi kun waaqayyo dheekkamsa qaba. Dheekkamsi waaqayyoo kun immoo waaqayyo malee jiraachuu fi jal'ina namootaa irratti akka inni dhufuu dubbata. Maaliifidha? Dhugaa gadi ukkaamsu waan ta'eef jedha. Maalidha dhugaan isaan gadi ukkaamsanii jennaan waaqayyo dheekkamsa isaa fidu kun dheekkamsa isaa ilmaan namootaa irratti fidu kun waaqayyo ofii isaa mul'iseera jedha. Maalidha innis waa'ee waaqayyootiif beekuun kan namaaf danda'amu isaaniifis hubatamaadha. Kanas waaqayyo ofii isaa isaanitti hubachiiseera jedha. Waaqayyo ofii isaa mul'iseera. Sababiin isaa wanti waaqayyo diimaandi godhu jira, wanti waaqayyo gaafate isa inni irratti hinaafu sana jechuudha. Innis waaqeffannaadha. Waaqayyo ulfinni akka isaaf kennamu, kabaji akka isaa kennamu, qaama kan biraaf ulfinni akka malle isa qofaaf akka malu waaqayyo dubbii isaa keessatti irra deddeebi'ee kaasa. Akkuma nama uumuu isaa waaqayyo kaayyoo ani uumeef kanaafidha jedhee dubbate. Innis immoo ulfina kootiifidha akkuma jedhee namni wanti inni irratti kufe isa kana akka ta'e kaasuutti adeema. Sababni dheekkamsi waaqayyo waaqarraa mul'atuufis kanaaf. Namni immoo waaqayyoon beekee waaqayyoof akka ulfina kennuu fi waaqayyo ulfina ofii isaa mul'iseera isa jedhuun jalqaba jechuudha. Lakkoofsa 19 irraa kan jiru kun. Waa'ee waaqayyootiif beekuun kan namaaf danda'amu isaaniif hubatamaadha. Waaqayyo ofii isaa mul'iseera beekuun kan isaaniif malu. Akka isaan beekan waaqayyo kan inni barbaadu isaaniin beeksiseera. Kanas waaqayyo ofii isaa isaanitti hubachiiseera jedha. Hubataniirus. Bifni isaa inni ijaan hin argamne garuu humni isaa inni barabaraa waaqummaan isaas erga biyyi lafaa uumamee jalqabee waan inni uume irratti qalbeeffatamee yaadatti argamuu hin danda'a. Kanaafis waan itti qabatan hin qabanii jedha. Lakkin hoo waaqayyoon hin beeknu kanaaf ulfina hin kennineef akka isaan hin jenneef immoo waaqayyo ofii isaa mul'iseera. Waaqayyo ijaan hin argamu nuun hin beeknu akka isaan hin jenneef immoo bifni isaa inni ijaan hin argamne waan inni uume irratti qalbeeffatamee mul'ata. Kanaafis hoo waan itti qabatan hin qabanii jedha lakkoofsa 20 kana irratti. Sababa tokko dhiyeessuu danda'an hin qaban sababatti waaqayyoof ulfina kennuu dhiisaniif. Sababiin isaa waaqayyo akka isaan ulfina kennaniif ofiisaa mul'iseera waan ta'eef. Kanaaf waaqayyoon utuma beekanii jedha lakkoofsa 21 irra jira ijoon ishee ani barbaacha deemee isa kana dhayyuuti. Waaqayyoon utuma beekanii akka waaqayyootti ulfina hin laanneef. Waaqayyoon beeku sababiin isaa of mul'iseera waaqayyo jechuutti jira waan ta'eef. Garuu akka waaqayyootti utuma beekanii waaqayyoof ulfina hin laanneef galatas isaaf hin galchine garuu yaadi isaanii inni waa'ee hin baafne isa waa'ee hin baafne duukaa bu'an. Sammuun isaanii inni duudaanis
in dukkaneeffame ogeessota utuma ofiin jedhanii gowwoman ulfina waaqayyoo isa hin duune bifa namaa saduutti bifa simbirrootaatti bifa bineensa miilla afuriitti bifa warra lafarra munyuuqanittis hin didiran. Kana hundumaa kan isaan godhan waaqayyoon utuma beekaniiti cubbuu isaan hojjechuutti jiran inni dheekkamsi waaqayyoo akka inni dhufu godhe inni jalqabaasa kanadha jechuudha. Waaqayyoof ulfina hin kennine. Kanaafiti waaqayyoo jedha dhumarratti lakkoofsa 24 irratti kanaafis waaqayyoo kajeellaa garaa isaaniitti xuraa'ummaatti walii isaanii gidduutti dhagna isaanii salphisuutti dabarsee isaan kenne. Yakkawwaniif cubbuuwwan kana hundumaatti waaqayyoo dabarsee kan inni dhiiseef cubbuu isa jalqabaa waaqayyoo irratti hojjetame. Waaqayyoof isa malu waaqayyoof kennuu dhiisee dhalli namaa ofii isaatiif bifa simbirrootaatiif waan mul'atuuf dabarsee kenne jechuudha. Waaqayyoo irratti ka'e jechuudha. Cubbuu ulfaataa wanti godhu gochi sun cubbuu ta'uu isaa qofa miti. Qaama cubbuun sun irratti dalagamedha jechuudha. Waaqayyoo isa barabaraa, waaqayyoo isa ulfina qabeessa, waaqayyoo isa hin duune barabaraan jiraatu kana irratti yakki hojjetame jechuudha. Cubbuu ulfaataa kan godhe kanadha. Kanaaf lakkoofsa 18 irratti dheekkamsi waaqayyoo waaqarraatii jara kana irratti mul'ata jedhee dubbata jechuudha. Egaa Roomee boqonnaa tokko kana gaafa dubbifnu irra jireessaan kontekstii isaa gaafa ilaallu feesfuulii ta'uudhaaf kutaa sanaa fi waa'ee warra ormootaa akka inni dubbatu warra jentaalsii akka ta'e hin beekna. Akkuma nu waldaa keessatti dhalannee guddannee nuun akka jara sanaan goonee akka sanaa kanan balleessine jennu immoo warri fariisotaas yeroo sanaa akka warra ormootaa kana nuun kanan goonee waaqayyoof ulfina laachaa turreerra yakka akkas akkasiyyuu hojjenne gurri keenya dhaga'uun isaa nutti ulfaata jedhanii komii kaasuun isaanii loolu. Kanaaf boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee jaraanis akkas jedha warra Yihuudotaa warra of tuulan kanaan. Kanaafis ittiin jedha ati yaa isa nama biraatti faraddu waan itti qabattu hin qabdu. Ati inni namatti faraddu isuma namichi sun hojjete waan hojjettuuf firdii isatti faraddeen ofitti hin faraddaa. Wanti isin hojjechaa jirtan isinis warri saba waaqayyooti ofiin jettan isinis warri waldaa keessatti dhalattan isinis warri achumatti cuubamtan suni isinis akkuma jara sanaati. Isinis akkuma warra kanaati. Waaqayyoof ulfina barbaachisu hin kennineef. Kanaaf hore nuyi garuu firdii waaqayyoo inni warra waan akkasii hojjetan irratti dhufu qajeelaa akka ta'e hin beekna. Firdii waaqayyoo fiduu qajeelaa. Isaan sanaaf firdii isa caalu fidee warra ormootaatiif isinii firdii gadi bu'aa fidu waaqayyoon qabu. Firdii waaqayyoo qajeelaa. Maaliif isinis jarri kunis wanti isin gootan tokkichuma. Waaqayyoof ulfina malu ulfina barbaachisu hin kennineef. Kanaaf firdii waaqayyoo fiduu firdii qajeelaadha. Ati yaa namana warra waan akkasii hojjetanitti hin faradda. Ofii keetii immoo isuma sana yommuu gootu firdii waaqayyoo jalaa baqattee kan baatu sitti hin fakkaataayi. Waanuma namichi godhe sana irra deddeebitee waan gootuuf lamaan keessan waanuma tokko gochaa jirtu waan ta'eef ilmaan namaa hundumtuu wanti inni jalaa baqatee ba'uu hin dandeenye firdiif dheekkamsa waaqayyooti. Kanati jalaa ba'uu dandeessu karaan tokkollee hin jiru waaqayyo jalaati. Dheekkamsa isaa firdii isaa isa barabaraan boba'u jira. Dheekkamsa isaa isa ammaa isa barabaraas temporaries permanentis dheekkamsi waaqayyoo jira. Isa kana jalaa baqattee ba'uu hin dandeessu. Wanti namni addunyaa kanarraa baqatee jalaa ba'uu hin dandeenye dheekkamsa waaqayyooti. Kana hundumaa gaafa ilaallu maalidha rakkoon yakka kana hundumaa isa jedhu environmentii keenya miti inni jalqabaa laphee namaa akka inni ta'e hertii namaa akka ta'e sagalee waaqayyoo irra deddeebi'ee nutti himu. Burqaan wanta kana hundumaa naannoo keenya miti. Wanta nuyi goone durayyuu wanta nuyi taanee jiru insaayidii keenya keessa keenya akka ta'e sagalee waaqayyoo dubbata jechuudha. Lolli keenya yookiin fincilli keenya laphee keenya keessaati akka inni ka'e waaqayyo irratti immoo akka inni ta'e sagalee waaqayyoo nutti dubbata jechuudha. Inni kun barsiisa raajotaati. Inni kun barsiisa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Waa'ee lapheen namaa waaqayyo irratti finciluu isaa ulfina waaqayyoof malu kennuu dhiisuu isaa kuni Ermiyaasii boqonnaa 17 irratti gaafa waa'ee laphee namaa hertii namaa kana dubbatu garaan namaa waan hundumaarra jal'aadha. Namnis isa qajeelchuu hin danda'u. Waan hundumaarra wanti jal'aan keessa namaa jira laphee namaati jedha Ermiyaas. Isa kana immoo namni qajeelchuu danda'u tokkollee hin jiru jedha. Kanadha gooftaan keenyas Maarqos boqonnaa 7 irratti irra deebi'ee kan inni barsiise. Yaadni hamaan hundinuu keessa yaada garaa namootaati ba'a. Yaadnumti hamaadha jedhamu hundumtuu kan inni ba'u eessaatiidha? Yaada garaa namaa keessaati. Amma isin safarootuma tonkolii tokko yaaddu magaalaa keessaa biti as keessa jira jedha sagalee waaqayyoo. As keessa jira. Isaan immoo jedha. Egaa Yesuusumatu tarreesse waan ta'eef dubbisuu qabna nunis. Isaan immoo halalummaa, hanna, nama ajjeechaa, ejjummaa, sassata, hammina, haxxummaa, gadhiisa, weennoo, nama salphisuu fi of tuulummaa, dagattummaa wanti hamaan kun hundinuu keessa yaada garaa namaatii ba'anii xuraa'aa naman godhu. Warra nama tarreessu hundumti isaanii maddi isaanii kan isaan keessaa burqan laphee namaati. Lapheen keenya akka kana akka ta'e
Laphee keenya keessaa wanti burqaa dhangala'aa ture. Gara bakkeetti ni dhangala'aa ture. Inni nu mancaasaa ture burqaan isaa laphee namaa akka inni ta'e Yesuus Kiristoos irra deddeebi'ee dubbata. Na lapheen kun laphee Waaqayyoon jibbudha. Garaa isaa guutuu, yaada isaa guutuu, fedha isaa guutuu kan inni jibbu lapheen kun Waaqayyo isa uume, Waaqayyo isa gara jireenyaatti isa fide akka ta'eeti dubbata jechuudha. Unkaan isa mitiiti fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufee ificha caalaatti garuu kan isaan jaallatan ni jedhu kun na dhibanaan. Ificha caalaa dukkana jaallatanii jedhu. Yohaannis boqonnaa 3:19 irratti gara biyya lafaa dhufeera ifichi namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifa irra dukkana jaallatan. Kan isaan jaallatanii ifarra dukkanadha. Kan isaan jibbanoo akkas jedha. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifa irra dukkana jaallatan. Firdichis akkuma kanaatti raawwatama. Hamaa kan hojjetu hundinuu ificha hin jibba jedha. Ificharra kan isaan jaallatan dukkanarra immoo kan isaan jibban ificha. Isa kana hin jibbu, isa kana hin jaallatu jechuudha. Waan isaan jaallatan qofa nutti hime miti. Baay'ee akka isaan jibban immoo dubbata. Ificha jechuudha. Ifichi kuni Kiristoos Yesuus Waaqayyoon baay'ee jibbu jechuudha. Warra kana hundumaa gaafa ilmaan namaa hundumaa Phaawulos gaafa walitti qabee dubbatu Roomee 3:9 irratti egaa nuyi warri Yihuudootaa caalmaa qabna mooree waa'uu karaa tokko illee hin qabne. Anoo kanumaan dura Yihuudoota warri hin ta'in hundinuus humna cubbuu jala akka jiran mul'iseera. Caafanni qulqullaan namni qajeelaan hin jiru, lakki tokko illee hin jiru jedha. Kana hundumaas immoo afaan qabachiisuudhaaf dubbataa jedha lakkoofsa 19 irratti. Boolla firdii keessa gashee itti qadaada nama hundumaa jechuudha. Namni tokkottis ta'e akka hin dubbannetti. Namni tokko waan tokko dubbachuu akka hin dandeenyetti. Waaqayyoottis ta'e namattis namni kan inni dubbachuu hin dandeenye iddoo kanadha. Amma dubbachuudhaaf mirga guutuu kan qabu Waaqayyo qofa. Firdii Waaqayyo maalidha jedhaa? Qajeelaadha jedha. Kana jalaa immoo miliqxee ba'uu hin dandeessu. Boolla keessatti du'ee jiru sana keessatti Waaqayyo abidda isaa irratti bobeessa jechuudha. Amma tokko gaafa waa'ee firdii Waaqayyo yaallu waanuma Waaqayyo guyyaa isa dhumaafaatti si'ool kanatti gaafa nama galchu. Ani achi si gashuu barbaanne jedhee gaafa gaanna qigaa waanuma jedhamu fakkaatan. Waaqayyo garaama isaa guutuu achitti erga. Meesa kana waanan jedheef hin qaba. Kanaaf Roomee 1:18 irratti ija jabinaan Phaawulos dheekkamsi Waaqayyo malee jiraachuu fi jal'ina namootaa hundumaa irratti waaqarraa maaliin ta'a jedhaa hin mul'ata jedha. Irraa keessadhaa asii kaasa yaada keessaniin na duukaa bu'a. Dheekkamsi Waaqayyo waaqarraati jara kana irratti mul'ata jedha. Waaqayyo maaliif dheekkamaa? Ishii namni ballees, namni yakke Waaqayyo irratti, namni Waaqayyoon fincil, bakka karaa isaa irra bu'ee haasofuu dhalli namaa, Waaqayyo garuu maaliif dheekkamuutti isa fide? Hin dhiisu Waaqayyo. Waaqayyo wanti isatti irratu, wanti dabalamuufis hin jiru Waaqayyoof. Garuu Waaqayyo maaliif kan inni dheekkamuuf? Hin dhiisu Waaqayyo. Jennee gaaffii kaasuu dandeenya ta'a keessa keenyatti. Sagala hubachuudhaaf amala Waaqayyoo baay'ee murteessoo ta'an hubachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Macaafni qulqulluun irra deddeebi'ee kan nutti himu amala Waaqayyoo keessaa inni tokko Waaqayyo qulqulluu akka ta'e. Isaayyaas boqonnaa 6:3 irratti gaafa Isaayyaas arge sana mul'ataan Waaqayyoon ergamoonni utuu isaan waaqessanii hin lallabu turanii jedha. Walitti lallabanis qulqulluudha Waaqayyo gooftaan maccaa guutummaan lafaas ulfina isaatiin guutuudha jedha. Mul'achuun ulfina Waaqayyoo biyya lafaa kana guutummaa irratti kan inni argisiisaa jiru Waaqayyoo isa inni ittiin lallabamaa jiru kanadha. Qulqulluu akka inni ta'e jechuudha. Maali waa'ee qulqulluu ta'uu Waaqayyoo kaafte? Waaqayyo qulqulluu ta'uu isaa yakkaaf cubbuu namni hojjete kana wajjiniin maaltu walitti fida jechuu dandeenya ta'a. Waaqayyo qulqulluu ta'uun isaa obboloota koo Waaqayyo qulqulluu ta'uun isaa waan salphaa miti. Galaa dhaggeeffadhaa. Hambaaqoon boqonnaa 1:13 irratti akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Hambaaqoon 1:13 irratti ati jedha Waaqayyoon dhalaa ishee kana dhagaa ati baay'ee qulqulluu waan taateef jallina hojjetamuuf cunqurfamu cal jettee ni ilaaltu jedha. Maal waan ta'eef Waaqayyo isayyuu ati baay'ee qulqulluu waan taateef jallina hojjetamuuf yakka cal jettee ilaaluu hin dandeessu jedheetu itti Waaqayyo wanti inni cal jedhee ilaaluu hin dandeenye wanti inni irratti obsuu hin dandeenye cubbuudha. Kaleessa sarras barabaraanis. Sababiin isaa amala Waaqayyoo keessaa tokko akkuma qulqulluu ta'e immoo Waaqayyoon jijjiiramu. Eenyummaa Waaqayyoon jijjiiramu. Hin guddatus hin hir'atus garatti jijjiiramu.
yoo jijjiirame inni waaqayyo miti waan ta'eef. Kanaaf baay'ee qulqulluudhaati yakkaaf cubbuu jal'ina moo hin jibbita jedha. Hambaaqoon tokko 13. Kanaaf waaqayyo cubbuu jibbuunsaa cubbuu jibbee akkasuma bira darbuusaas miti. Nan jibba cubbuu jedhee waaqayyo dubbii isaa keessatti kana nutti qabe. Sababiin isaa kutaa amma dubbisne Isaayyaas boqonnaa 6 kana gaafa ilaallu wanta gara iyyaatti, gara abdii kutannaatti, gara wawwaannaatti Isaayyaasiin fide tokkotu jira. Walitti lallabaniis qulqulluudha waaqayyo gooftaan maccaa guutummaa lafaa sulfina isaatiin guutuudha jedhu turani. Sagalee walitti lallabuu isaaniirraa kan ka'es hundeen buusaa balbalaan socho'e aarris mana qulqullummaa keessa hin guute. Yommus ani jedha Isaayyaas. Wayyoo kaa ana nama arrabni isaa xuraa'ee namoota arrabni isaanii xuraa'ee gidduus kanan jiraadhu waan ta'eef iji koos waaqayyo mootii maccaa waan argeef nan badee jedhee nan iyye. Waaqayyoon miti ergamootas miti baddeettaati cubbamaadha namni ittiin jedhe hin jiru. Waaqayyoos ergamoonnis garuu wanta tokko walitti lallabaa jiru innis waaqayyo qulqulluudha isa jedhudha. Isaayyaas garuu asiitii wanta tokko arge jechuudha. Maalidha innis wayyoo kaa isa jedhudha. Maaliif ana nama arrabni isaa xuraa'e, ana nama lapheen isaa xuraa'e, jireenyi isaa xuraa'e, neeshinii ani keessa jiraadhu, soosaayitii ani keessa jirus namoota xuraa'an. Ani waaqayyoon gooftaa maccaa waanan argeef nan badee jedhee qulqullummaa waaqayyo akka cubbuu jibbu qofa osoo hin taane cubbuu namaa jal'ina namaa bakkeetti baasee kan mul'isudha. Yakka keenya cubbuu keenya bakkeetti kan saaxilu expose kan godhu qulqullummaa waaqayyooti. Isaayyaas ati cubbamaadhaam akkamitti na dura dhaabattan jenneen waaqayyo walitti lallaban lallabni waaqayyo qulqulluudha jedhu kun gaafa lallabamu Isaayyaas garuu wayyoo jedhe ana nama xuraa'e jedhee iyyuutti ka'e. Baay'ee kan nama sodaachisu garuu isa gara dhumaati. Dhumarratti maal jedhee xumuraa waaqayyoon mootii maccaa waan argeef nan badee jedhe. Maaliif nan badee isa jedhu kanatti dhufe? Kanatti isiniif nan deebi'a. Waa'ee qulqullummaa waaqayyoo garuu akkas jedha Dr. Harris Sproul namni jedhamu. Gadi fageenyaaf ulfaatina cubbuu dhugaadhaan hubachuu kan dandeenyu ifa qulqullummaa waaqayyootiinidha jedha. Ifa qulqullummaa waaqayyootiin ulfaatina gadi fageenya waa'ee cubbuu namaa hubachuu dandeenya. Waa'ee cubbuu keenyaa yakka keenyaa kan hubannu qulqullummaa waaqayyootiin qulqullummaa waaqayyoo jal'inaaf hammina namaa bakkeetti baasa waan ta'eef. Kanaafidha Isaayyaas gara dhumaa irratti wayyoo kanan badee jedha. Wayyoo ani xuraa'eera, ani nama xuraadha, nama yakkedha isa jedhurra kan darbe nan badee isa jedhutti isa geessaa jira wanti kun. Sababiin isaa waaqayyoo cubbuu namaa bakkee baasee saaxilee kan bira darbu qofa miti. Eenyummaan waaqayyoo inni lammaffaa irratti ani isiniif kaasuuf jedhu immoo waaqayyo cubbuu saaxilee kana bakkeetti baasee kanatti akka inni faradu nutti hima waan ta'eef. Innis waaqayyoo qajeelaa ta'uu isaati. Faarsaa 89:14 irratti waa'ee qajeelummaa waaqayyoo gaafa dubbatu teessoon kee qajeelummaaf dhugaarra dhaabatee jedha. Teessomti waaqayyoo kan inni irra dhaabatee jiru dhugaa waaqayyoof qajeelummaa waaqayyoo irrattidha. Righteousness and justice are the foundation of your throne jedha. Teessoo waaqayyoo haqa waaqayyoof qajeelummaa waaqayyoo irra dhaabatee akka jiru. Jechuunis waaqayyoo qulqulluu isa cubbuu jibbu qofa osoo hin taane isa waan sirrii hojjetudha. Badiisa hojjetametti yookiin yakka hojjetametti utuu hin faradiin kan biraan dabarre jechuudha. Waaqayyo isa qajeelaa akka ta'e dubbata. Waaqayyo qajeelummaa isaatiin yeroo faradu hin farada inni dheekkama. Waaqayyo yeroo jennu waa'ee dheekkamsa waaqayyoo kanaa akka reebicha abbaa keenyaatti gadi buufnee ilaaluu dandeenya ta'a. Akka balaa konkolaataattis lakkaa'uu dandeenya ta'a. Waa'ee dheekkamsa waaqayyoo akka dhukkubbii taayifoidiif taayifeesiitti ilaaluu dandeenya ta'a. Waa'ee dheekkamsa waaqayyoo akka isa raammoonii dhagna iyyoobii fixxeettis lakkaa'uu dandeenya ta'a. Kana hundumaarra garuu baay'ee sodaachisaa kan ta'e. Naa'oon boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti akkuma dubbatu sagalee waaqayyoo dheekkamsa isaa dura eenyutu dhaabachuu danda'a jedha. Qaamni dheekkamsa isaa dura dhaabachuu danda'u tokkollee akka hin jirre. Aarii isaa sodaachisaa duras eenyutu ijaajja jedha. Gaafa waaqayyo aaree ka'uu cubbuu irratti namni dura ijaajjuu danda'u akka hin jirre. Dheekkamsi isaa akka abiddaa hin boba'a. Dheekkamsi waaqayyoo yeroo inni dheekkamu akka abiddaa akka boba'u cubbuu irratti jechuudha. Yakka irratti jechuudha. Ulfina isaaf kennamuu dhiisa irratti jechuudha. Badiisaaf yakka dhala namaa yakka keenya cubbuu keenya irratti jechuudha. Kattaawwanis fuula isaa duraa hin caccabu. Nurra warri guddaadha jedhamanii yaadaman, nurra jabina qabu warri jedhamanii yaadaman kattaawwanillee fuula isaa dura dhaabachuu hin danda'ani jedha.
Dhuguma Waaqayyoon farada akka kanatti. Dhuguma dheekkamsa sasakkaa abiddaa boba'u kanaan yakkaaf cubbuu keenyatti hin farada ture Waaqayyo. Ammayyuu Waaqayyo dheekkamsaa cubbuu namootaatti hin faradaa Waaqayyo dhuguma. Roomee 2:6 Phaawulos akkuma dubbatu Waaqayyo nama hundumaafuu adduma addaan akkuma hojii isaatiitti gatiin kennaaf. Gatii wanta namni hojjete Waaqayyo adduma addaan hin kennaaf bira hin darbu. Adduma addaan gochi namni hojjete maalidha? Adduma addaan qofa qofaatti wanti nuyi hojjenne waan hundumti keenya walii galatti hojjennedha. Innis cubbuudha. Baay'ee kan nama sodaachisu immoo Waaqayyo cubbuu qofa jibba miti. Cubbamaas baay'ee jibba Waaqayyo. Akkuma cubbuu balaaleffatutti cubbamaas balaaleffata. Kadhata keenya isa baay'ee cimaa. Kanaaf hin dubbadhu isinii galeera. Faarsaa 5 afurratti akkasidha. Ati waa Waaqayyoo isa jal'inni itti tolu miti yoo. Hamaanis si bira hin buufatu. Warri of jajanis ija kee duraa hin dhaabatan. Warra wanta waa'ee hin baafne hojjetan hundumaas hin jibbita. Warra waa'ee wanta hin baafne hojjetan hundumaas hin jibbita. Garaa guutuudha. Maaliif jibba Waaqayyo? Wanta waa'ee hin baafne hojjetan, wanti waa'ee hin baafne ilmaan addaam hojjetan waan tokkicha Waaqayyoof ulfina kennuu diduudha. Waaqayyo kanaaf yaada garaa mataa isaaniitti of balleessuutti, of mancaasuutti dabarsee isaan kenne jedha. Cubbuuwwan kan hundumaatti Waaqayyo allahu kan inni godheef dhiiseef Waaqayyoof ulfina kennuu waan didaniif. Waaqayyo baay'ee jibba jechuudha cubbama. Faarfannaa 11:5 irratti akkuma dubbatu Waaqayyo nama qajeelaa nama jallaas hin qora. Isa humnaa namarratti ka'uu jaallatus garaa guutuudhaan hin jibba. Isa namarratti humna ka'u kana Waaqayyo maal godhaa? Garaa guutuudhaan hin jibba. Isa eenyurratti ka'u? Namarratti ka'u. Namni ka'utu namarratti ka'e. Waaqayyo irratti ka'edha. Isa namarratti ka'e Waaqayyo hamma kana ergi jibbee. Isa irratti ka'e immoo Waaqayyo hamma jibba. Garaa guutuudhaan hin jibba. Maybe itti qoramaa jirtu laata jechaan jedhe kanatti. Haalota ilaaltanii itti qoramaa jirtu immoo sagalee Waaqayyoo wanta inni jedhu amaluutu caala. Kutaa baay'ee na dhibu tokkotu jira. Maalidha laata wanti Waaqayyoo baay'ee jibbu wanti inni ciigamu hin jedhe gaafa kutaa kana dubbisi. Faarsaa 6 macaafa fakkeenyaa boqonnaa 6:16 Waaqayyo wanta 6 hin jibbaa isa 7ffaa immoo hin ciigaa jedha. Maalidha wanti Waaqayyoo jibbuu fi inni 7ffaan hin ciiga'u kun? Cubbuuwwan akkam akkamiiti isaan gosoota cubbuun tarreessan jalqaba yaada koo keessatti. Garuu akkas jedhan itti fufee. Isaanis kanatti fufanii jiru. Nama waan guddaatti of ilaalu. Namadha. Nama waan guddaatti of ilaalu. Arraba sobu. Harka dhiiga namaa balleessaa hin qabne dhangalaasu. Garaa akeeka hamaa yaadee qopheessu. Miila waan hamaa gochuuf ariifatee fiigu. Nama sobaan namarratti dhugaa ba'u. Isa soba gadi jijjigsu. Nama gargar boobolootaa gidduutti facaasudha. Kana hundumaa nan jibbaa jedhe Waaqayyo. Warra kana nan jibba. Eeyoodha isaan ilmaan namootaati. Kutaa kana gaafa dubbiftan Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 10 kaasee kan jiru yaadattanii miilli isaanii karaa isaan irra darban irra diiguuf godhachuutu jira. Hidhii isaanii jalaatii addaa mar'ataatu ba'a. Jedhamitiira sagalee Waaqayyo. Qaama namaa hundumaa gadi baasee gaafa nutti argisiisu qulqullummaa Waaqayyoo, seerri Waaqayyoo, istaandaardii Waaqayyoo ni ta'e namni tokko akka afaan isaa banee dubbachuu hin dandeenyetti ati kana fakkaata. Ati isa Waaqayyoo jibbuudhaaf akkuma asirraa dubbatu Waaqayyo wanta ja'an jibbaa jedhee akkuma inni dubbatu jechuudha. Waaqayyo cubbuus hin jibbaa, cubbamaas hin jibbaa gaafa jennu dhugaadhumatti iyyuu gaafa xiyyeeffannoodhaan ilaallu guyyaama isa dhumaatti iyyuu firdii isa xumuraa Waaqayyo gaafa kennu si'oolitti kan inni ergu maal akka inni ta'e beeku. Waaqayyo cubbuu ergee cubbamaa hundumaa immoo mootummaa isaatti galcha miti. Waaqayyo nuun hin jibba taanaan cubbamaa kana hin jibba taanaan ilmaan namootaa warra yakka irratti hojjetan kana hin jibba taanaan akkamitti nu jaallatere isa miti kani amazing grace akka nu jennu nu godhu. Isa kana miti akka nu Waaqayyoon ayyaana isaa ol qabnu dinqiidhaan unconditionalidha jaalalli isaa haala irratti nu hundoofne akka nu jennu kan godhu. Utuu haala irratti hundaa'eeti immoo jibbamtee maafta turte jechuudha. Keessiin ati ittiin jibbamte waan jiruuf. Utuu haala irratti hundaa'e immoo wanti nu ittiin jibbamnee bara baraan bannee hafu jira. Jaalalli Waaqayyoo garuu haala irratti kan hundaa'e miti kanaaf jenna jechuudha. Efesoon 2:3 kaaftanii gaafa dubbiftan kanarraan kan keessa akkuma warra kaanii dhalootaan eegamsa Waaqayyoo jala gallee turre. Araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa guddaadhaan nu jaallate. Cubbuun keenya baay'ee ta'etu jiru. Araarri isaa garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa guddaadhaan nu jaallate.
warra dhaloota isaaniitiin dheekkamsa Waaqayyoo jala galan. Egaa nuyi of fayyisuu hin dandeenyu. Nuyi gara jireenyaatti of fiduu hin dandeenyu. Kaatekizimiin durii tokko akkas jedha waa'ee isa kanarratti. Jireenya ofiif laachuu hin dandeenyu. Warri Waaqayyootti faraduudhaaf ture kun, warri Waaqayyoo yakka isaanii irratti dheekkamsa isaa dhangalaasuuf jedhu kun of fayyisuu hin danda'anii isaan. Gara jireenyaatti of fiduu hin dandeenyu. Fuula Waaqayyoo irratti qajeelummaa argannee fudhatama argachuu hin dandeenyu. Kana hundumaa yoo hubanne malee soolaa fiidee isa hubachuu hin dandeenyu waan ta'eef. Toopikii koo waan hanga dhiise isinitti hin fakkaatin. Kana hundumaa hubannu taanaan isa kana arguu hin dandeenyu waan ta'eef. Kaatekizimiin durii tokko akkas jedha. Can we ourselves make this payment? Gatii nurra jiru kana nuyi baasuu dandeenyaa jedha. Certainly not. On the contrary, we daily increase our debt. Indaa'um kana baasuu miti guyyaadhaa gara guyyaatti iyyuu gatii nurra jiru dabalaa deemna. Dheekkamsa nurra jiru ofirratti baay'isaa adeemnaa jedha. Mata jabina keetii fi yaada garaa keetii geeddarachuu diduu keetiin garuu guyyaa dheekkamsaatiif guyyaa firdii Waaqayyoo inni qajeelaan itti mul'atuuf dheekkamsa Waaqayyoo ofirratti walitti hin qabdaa jedha Phaawulos Roomee 2:5 irratti. Dheekkamsa Waaqayyoo guyyaa firdii irratti walitti hin qabda. Guyyaadhaa gara guyyaatti Waaqayyoo ripeentaansii gaafa inni sii kennu gara deebi'uutti gaafati didduu guyyaadhaa gara guyyaatti kana hundumaa kanatti gochaa jirtu dheekkamsa Waaqayyooti. Mataa kee irratti kan itti walitti qabuutti jirtu. Jan sana booddeetti fufee gaafa dubbatu can any mere creature pay for us jedha. Uumama keessaa immoo gatii kana nurraa baasuu kan danda'u hin jiru. Noo gatii nurra jiru baasuu miti ofirratti iyyuu daballa dheekkamsa Waaqayyoo ofirratti walitti qabna. Uumama keessaa immoo gatii kana nurraa baasuu kan danda'u tokko illee hin jiru. Noo jedha jalqabuma irratti balbala cufu. Uumama keessaa tokko illee hin jiru jedha. In the first place, God will not punish another creature for the sins which man has committed. Waaqayyo cubbuu namni hojjete cubbuu ati hojjettetti uumama kan biraa hin gaafatu. Sababiin isaa Waaqayyo akkuma Hisqeel 18:4 irratti dubbatu lubbuun cubbuu hojjete maal taatu? Aduuti. Isa cubbuu hojjete inni du'uutii qabu jedha sagalee Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo cubbuu ati hojjettetti qaama biraa hin gaafatu jedha Hisqeel. Inni lammaffaan deebii isaa immoo no mere creature can sustain the burden of God's eternal race against sin and deliver others. Uumama keessaati immoo ulfaatina dheekkamsa Waaqayyoo isa cubbuu irratti dhufu kana baatee damdamatee namootas immoo gara furamuutti fiduu kan danda'u hin jiru uumama keessa. Sababiin isaa kutaa nuyi sila dubbifanne yoo yaadattan Naahum 1:6 dheekkamsa isaa dura eenyutu dhaabachuu danda'a uumama keessaati. Aarii isaa sodaachisaa duras eenyutu ijaachuu danda'a uumama isaa keessaati. Dheekkamsi isaa akka abiddaa hin boba'a kattaawwanis fuula isaa dura hin caccabu. Kanaaf dheekkamsa isaa isa boba'u kana dura aarii isaa dura uumama keessaa kan dhaabachuu danda'u tokkollee hin jiru. Kanaaf uumamni kan biraan nuun bakka bu'ee gatii keenya baasuu hin danda'u jedha. Kanaaf itti Roomee 3:20 irratti hunduma namaa gaafa walitti qabu egaa nama kan ta'e tokko illee wanta seerri namarraa barbaadu gochuudhaan raawwachuudhaan Waaqayyo duratti qajeelaa hin ta'u. Fuula Waaqayyo duratti qajeelummaadhaan lakkaa'amuu hin danda'u. Seerri cubbummaa akka ta'e nama hubachiisa jedha. Seerri Waaqayyoo kun dhala namaa wanti inni gaafate maalidha? Inni uumama keessaa gatii kana namarraa baasuu hin dandeenye kun Waaqayyo seera isaatiin kan inni gaafate diimaandi kan inni godhe maalidha? Wanta gurguddaa lamadha as keessatti kan hojii Kiristoos isa dinqisiisaa sana kan nuyi arginu jechuudha. Hojii bakka bu'umsaa isa guddaa isa kan nuyi arginu as keessattidha. Seerri Waaqayyo wanta gurguddaa lama gaafate. Inni jalqabaa badiisi balleeffameera. Yakki hojjetameera. Kanaaf gatii yakka kana maal ta'uutii qaba? Kaffalamuutii qaba. Roomee 6:23 akkuma dubbatu beenyaan cubbuu du'adha jedha. Gatiin kaffalamu kun amma du'aattidha jechuudha. Kanaaf seerri cabeera seerri. Waaqayyo kan inni gaafatu isa kanadha. Seerri koo cabeera. Kanaaf gatiin kun ba'uutii qaba. Gatiin kun immoo kan ba'uu danda'u du'aanidha isa jedhu. Inni lammaffaan immoo gatiin kun ba'uu qofa osoo hin taane namni kun seera eegee raawwatee fuula Waaqayyoo duratti immoo qajeelaadha jedhamee lakkaa'amuu qaba. Wantoota gurguddaa kana lamaan gargar baafnee sirriitti ilaaluutii qaba. Seerri Waaqayyoo gatii baafamuutii qabu du'a qofa gaafate miti. Seerri Waaqayyoo hin eegamne waan ta'eef eegamuus immoo hin barbaada jechuudha. Waaqayyo seerri isaa akka eegame qajeelummaadhaan namni fuula Waaqayyoo irratti simatamu barbaada. Kanaaf inni jalqabaa abboomamuu guutuutu barbaachisa jechuudha seera kanaaf. Waa'ee seerri kun eegamuusaa qabxii jalqabaa godhee isinitti dubbadha jechuudha. Seerri kan inni gaafate isa kanadha jalqabarratti yookiin Waaqayyo karaa seera isaa wanti inni gaafatu isa kana. Seerri eegamuuti qaba. Seerri Waaqayyoo hin eegamne taanaan qajeelummaan cubbamaadhaaf lakkaa'amuu hin danda'u. Kanaaf abboomamuu Kiristoos isa guutuu ta'e argina jechuudha.
Roomee 5:19 akkuma abboomamuu diduu nama tokkootiin baay'een cubbamoota ta'an abboomamuu diduu nama isa jalqabaa abboomamuu diduu isaati. Abboomamuu isa lammaffaa kanaan abboomamuu jechuun qaama abboomameef qaba jechuudha. Abboomamuudhaaf immoo namoota kana fakkaachuu waan qabuuf isa kana baay'ee keessa hin galu nama ta'eera. Akkuma keenya foonii dhiiga hirmaateera. Karaa hundumaan nu fakkaatee mul'ateera. Cubbuu laalaaf cubbuu gochaarraan kan hafe. Garuu abboomamuu guutuudhaan kan inni abboomame. Kanaaf macaafni qulqulluun sirriitti ija jabinaan abboomamuu diduu nama isa jalqabaatiin ergiin baay'een badaniiti cubbamoota ta'aniiti abboomamuu nama isa lammaffaatiinis baay'een qajeelota ta'u jedha. Kanaafiti sagalee Waaqayyoo Galaatiyaa boqonnaa 4:4 irratti barri murameef yeroo guututti garuu Waaqayyo ilma ofii isaatii ergee innis yeroo ergame dubartiirraa dhalateetu seera jala galfame jedha. Inni seera kenne sadan Waaqayyo tokko keessaati qaama inni lammaffaan ilmi Waaqayyoo nama ta'ee seera jala galfame. Sababiin isaa qaamni seera jala jiru seera kana raawwachuu danda'u hin jiru. Gaaffiin seeraa inni jalqabaa isa kanadha raawwatamuutiin qabaanii. Seerri koo guutamuutii qabaadha gaaffii Waaqayyoo. Kanammoo ilmaan namootaa keessaa guutuu kan danda'u akka hin jirre Roomee 3:20 irratti amma ilaalle. Kanaaf Kiristoos gaafa dhalatu seera jala galuu qaba. Seerri raawwatamuu waan qabuuf jechuudha. Kanaaf Kiristoos guutummaatti seera Waaqayyoo kana raawwatee fiixaan baase. Roomee 14 irratti Kiristoos nama amanu hundumaa gara qajeelummaatti geessuudhaan seericha iddoodhaan hin ga'a jedha. Seera kan raawwate isa waan ta'eef namni isatti amanu qajeelummaa akka argatu. Waa'ee amanuudhaan qajeelummaan argamuu itti nan dhufa waan ta'eef. Inni lammaffaan Kiristoos akka kanatti seera Waaqayyoo eeguudhaan qajeelummaa argate. Eenyuuf? Nuuf jechuudha. Furee bara baraa nuuf argate. Eenyuuf? Nuuf jechuudha. Parchees nuuf godhe nuu bite. Kin jiraate jireenya abboomamuu guutuu. Bakka ilmaan namootaa bu'ee jiraate. Jireenya waggaa 33 walakkaa namummaa isaatiin Waaqa guutuu nama guutuu inni ta'e kun seera Waaqayyoo bitamee abboomamee jiraata. Kan seerri Waaqayyoo gaafatee abboomamuu guutuudha waan ta'eef jalqaba irratti. Inni lammaffaan immoo wanti irraanfatamuutii hin qabne wanti hojjetamee ture seera eeguu dadhabuu qofa miti. Seerris cabeera. Gatiin caba sanaa immoo yookiin seerri cabe sanaa baafamuutii qaba. Beenyaan cubbuu du'aadha akkuma jedhe. Kanaafis immoo du'i bakka bu'umsaa barbaachisa jechuudha. Sagalee Waaqayyoo isa kana nutti himu. Penal substitutionii isa nuyi jennu jechuudha. Sagalee Waaqayyoo isa kanaa lammaffaa Qorontos 21 irratti isa cubbuu tokko illee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godheera. Akkuma Phexros dubbatu cubbuu keenya dhagna isaatti baatee fannootti ol ba'e akkuma inni jedhu. Du'a fannootiin seera cabe kana gatii kaffalamuutii qaba. Kana du'a isaatiin akka inni kaffale sagalee Waaqayyoo nutti dubbata jechuudha. Cubbuu keenya ta'uudhaan nuyi qajeelummaa isaa akka hirmaannu. Kanaaf Yesuus Kiristoos jireenya abboomamu guutummaa jiraatee seera fiixaan baasee isa cabee ture seera Waaqayyoos immoo gatii sana du'uudhaan kaffale isa Waaqayyoo gaafate lubbuun cubbuu hojjettu aduutu waan jedhu. Kiristoos garuu bakka warra cubbuu hojjetanii du'e jechuudha. As biratti waan tokko baasee tananii gara soolaa fi keessa jedhu daqiiqaa muraasa gidduutti dubbadhe sa'aatiin baay'ee akka socho'u waan beeku. Ilaa goluu tokko. Al tokko du'aa ka'uu Kiristoosiin qajeelummaan nuuf argameera jennee hin dubbanna. Gaariidha hin jedhu sagalee Waaqayyoo qajeelummaan kan inni nuuf argame du'aa fannoo irratti Kiristoos du'eenidha. Malee du'aa ka'uu isaatii miti. Du'aa ka'uun Kiristoosii jalqaba irratti Kiristoosiin justify godhe. Afaan Oromoodhaan qajeelaa godhe isa jedhu fayyadamuu caalaa Waaqayyoo hin labse qajeelaa isa godhe yookiin justify isa godhe. Jechuunis Waaqayyoo ilma isaa akka ta'e du'aa kaasuudhaan hin mirkaneessa hin labse Kiristoosumaan jechuudha. Du'aa ka'uun Kiristoos kana argisiisa. Signifikaansii inni qabu jechuudha. Akkuma bartoonni hojii ergamootaa keessatti lallabaa turan jechuudha. Isin hin ajjeeftanii Waaqayyoo garuu du'aa isa kaasee gooftaadhaaf masiisa godhee jedhee akkuma Phexros dubbate. Hin mirkaneessa ilma Waaqayyoo akka inni ta'e justify godhe Waaqayyo dhugaa ba'e Waaqayyooti. Du'aa ka'uu Kiristoosiin wanti raawwatame sana. Inni lammaffaan du'aa ka'uun Kiristoosii kan inni akeeku yeroo qabxii kana haasofnutti waan Kiristoos fannoo irratti kaffalee xumure Waaqayyo akka guutummaa guutuutti fudhate satisfy akka itti godhe akka itti quufetti Waaqayyo mirkaneesse du'aa ka'uu isaati. Du'aa ka'uun Kiristoos kana lamaan mirkaneesse. Kana achitti hojiin fayyinaa qajeelummaa nu argachiisuu danda'uuf badiisa bara baraa jalaatii nu baasuu danda'u kan inni raawwatamee xumurame fannoo irratti. Yoo akkas miti ta'e akkuma jara keenya warra hordofees muuvimentii gadi bu'eera gatiin sun kan dhukkuba keenya qofaadha inni fannoo irratti kaffalamee si'oolittis dhaqee dhiphateera rakkina guddaa argeera eenyummaa seexanaa fudhateera Waaqayyo achittis isa dhiphiseera isa jedhu itti dabalee fudhachaa deemna jechuudha. Inni kun immoo Waaqayyo wajjin wal lolu.
waa'ee wal loluu keenya dura kaasuurra Waaqayyo wajjin wal loluu waan ta'eef kibooddee nu wal loluu jalqabna. Jecha isa Kiristoos fannoo irratti tettelestaa jedhe san xumurameera inni jedhu sun akka Phaawulos tajaajila isaa xumuree anamma galmaan gaadheera xumureera isa jedhu miti jechichi. Waan barbaachisu hundumaa fiixaan baaseera, paid in full kaffalameera. Gatiin jiru achitti xumurame. Garuu isa fannoo irratti xumurame sana Waaqayyoo akka fudhate asseetti akka godhe guutummaa guutuutti akka itti kuufee kana booddee aarsaan cubbuutiif dhiyaatu hin jiru isa jedhu sana Waaqayyoo kan inni dubbatee du'aa koo Kiristoosiin mirkaneesse jechuudha. Egaa kun hundumtuu gaafa hojjetamu Kiristoosiin qajeelummaa nuuf argame kana asitti na dhaggeeffadhaa. Qajeelummaa kana akkamittiin kan nuyi fudhachuu dandeenyu isa jedhudha. Amma warruma haaromsaa biratti gaafa achi deebinu dubbii guddaa kan ta'e isa kanadha. Instrumental causein yookiin meeshaan tokkichi nu ittiin qajeelummaa argame kana fudhannu maaliinidha meeshaan suni isa jedhudha. Meena dhaggeeffadhaa isa kana. Ilaa Kiristoos gatii inni fannoo irratti kaffale, gatii inni fannoo irratti baase, namni Kiristoositti gaafa amanu cubbuu inni ittiin si'ool keessatti baduutii qabu guutummaa guutuutti fannoo irratti waan irraa kaffalameef nama firdiin irraa kaffalame ta'a du'a Kiristoosiin. Namichi garuu Waaqayyo duratti qajeelaadha jedhamee simatamuutii qaba. Nama gatiin irraati bee qofa osoo hin taane nama qajeelaa raachas maanii ta'ee immoo asseetti ta'uu qaba fuula Waaqayyo irratti. Iddoo kanattidha jechuudha kan dhufu waa'een qajeelummaa Kiristoosiin amantiidhaan fudhachuu keenya jechuudha. Waaqayyo qajeelummaa Kiristoosiin nuuf lakkaa'ee nama kanarraati gatiin beera kan inni jedhu gaafa nuyi Kiristoos Yesuusitti amanudha. Meeshaan tokkichi ittiin qajeelummaan argamu. Waldaan Kaatolikii meeshaan ittiin qajeelummaan argamu wanta gurguddaa lamadha jabeessitee kan isheen kaaftu. Inni jalqabaa dhoksaawwan qulqullaa'oodha. Sakramentis warra nuyi jennu inni lammaffaan immoo peenaansii isa jedhamudha. Peenaansii jechuun konfeeshinii jechuudha. Cubbuu kee tokko utuu hin hambisin dhattee konfees goote jechuudha. Karaa dhoksaawwan qulqullaa'oo Waaqayyoo ayyaana isaa laphee keenya yookiin lubbuu keenya keessatti dhangalaasa yookiin infused godhaa jedhaniiti kan isaan dubbatan. Karaa kanaatiin nuyi qajeelummaa adeemsa keessa kan nuyi fudhannu jedhu. Xiyyeeffannoon isaanii qajeelummaa qulqullummaa akka gochuuti jechuudha. Akka saayintifikeeshiniitti kan isaan godhan adeemsa keessa fudhachaadha kan deemamu. Adeemsuma keessa qajeelaa ta'a yeroo adeemtutti garuu cubbuu baay'ee isa ulfaataa mortal sin isa isaan jedhan venial sin kan jedhamu jedhani kun baay'ee cimaa miti. Cubbuu inni mortal sin jedhamu garuu isa qajeelummaa sana si keessatti ajjeesudha yookiin ayyaana qajeelaa si godhu sana si keessatti ajjeesudha. Yeroo kana immoo peenaansiidhaan deebita konfeeshiniidhaan yookiin dhuftee cubbuu kee tokko tokkoon isa balleessin hundumaa yaadattee deebisuudhaan jechuudha. Wanti Maartin Luuteriin mataa dhukkubsaa ture isa kana dhaqee gaafa konfees godhu yoona cubbuun hin himatin hafee jiraa laata jedheetu yaaddaa jechuudha yeroo hundumaa. Kanadha kan isaan kaasan. Prootestaantonni garuu wanti isaan kaasan warri morman sun garuu kan isaan kaasan maalidhaa? Meeshaan tokkichi ittiin qajeelummaan kun dhufu amantii qofa teessalloon soolaa fiideedha jedhan jechuudha. Sakraamentiidhaan miti, peenaansiidhaan miti, konfeeshinii keenyaanis miti inni jalqaba. Innaa amantii qofaanidha. Roomee 3:28 kutaa sila nuyi dubbifannu namni waan seerarraa abbooma hojjechuudhaan utuu hin ta'in amanuu duwwaadhaan Waaqayyo irratti qajeelaa akka ta'u cimsinee hin barsiina. Amanuu duwwaadhaan qajeelaa akka ta'u jechuudha. Egaan qajeelummaa kan nuuf lakkaa'amu amantii keenya miti. Amantii keenyatu qajeelummaatti nuuf lakkaa'ama miti. Qajeelummaa Kiristoostu nuuf lakkaa'ama. Qajeelummaan Kiristoos garuu kan nuuf lakkaa'amu amantii nuyi Kiristoos irratti qabnudha. Amantiitu qajeelummaatti lakkaa'ama miti. Amantii nuyi Kiristoos irratti qabnutu qajeelummaan Kiristoos akka nuuf lakkaa'amu. Qajeelummaan sun kan Kiristoos. Kanaafidha eeliyenidha kan inni jedhameef alien righteousness isa jedhamu. Alien jechuun extraneous jechuun outside of us kan nama biraa kan qaama biraati qajeelummaan sun kan keenya miti. Kan qaama kan biraati kan isa fannoo irratti du'e kan isa abboomamee jiraate. Qajeelummaa isaati kan nuuf lakkaa'ame. Qajeelummaan kun eeliyenidha taanaan kan nama biraati taanaan qajeelummaan nama biraa akkamittiin nuuf lakkaa'ama. Iddoo kanattidha imputeeshinii ni jedhamu kan inni dhufu. Qajeelummaan Kiristoos akkaawuntii keenya irratti tiraanisferii ta'e. Qajeelummaan Kiristoos nuuf lakkaa'ame. Cubbuun keenya akkuma isatti lakkaa'ame. Akkamitti amantiidha. Kiristoositti amanuudha. Isa trust gochuudha. Isa qofa malee kan na fayyisuu danda'u fuula Waaqayyoo irratti fudhatama naaf kennuu kan danda'u tokko illee hin jiru jechuudhaan gaafa nu isatti amannu Waaqayyoo declare nu godha. Hin labsa Waaqayyoo ati qajeelaadha jedhee. Fuula isaa duratti nu fudhata jechuudha. Galaatiyaa 2:6 irratti kanaafiti utuma ta'uyyuu namni tokko illee Yesuus Kiristoositti amanuudhaan malee wanta seerri namarraa barbaadu gochuudhaan Waaqa irratti qajeelaa ta'e akka hin lakkaa'amne beekna. Nuyis wanta seerri namarraa barbaadu hojjechuudhaan utuu hin ta'in Kiristoositti amanuudhaan qajeelota taanee akka lakkaa'amnuuf Kiristoos Yesuusitti amanneerra.
Wanta seerri namarraa barbaadu gochuudhaan namni tokko illee qajeelaa ta'e hin lakkaa'amu. Kanaaf Kiristoositti amanuudhaan qajeelota taaneetu lakkaa'amne jedha. Galaatiyaa boqonnaa 2:16 irratti jechuudha. Egaan qajeelummaan Kiristoos amantii nuyi isarratti qabnuun namni akka cubbamaa ta'e akka yakkee Waaqayyo irratti akka yakka hojjete Waaqayyo irraa fagaachuu isaa beekee Waaqayyo isa qajeelaa nama godhu kanatti gaafa amanu Waaqayyo qajeelaa godhee isa simata. Roomee 4:5 irratti Phaawulos isa kana jabeessee dubbata. Namni akka seerri abboomotti hin hojjenne garuu Waaqayyo irraa fagaachuu isaa beekee yakkee akka jiru cubbamaa akka ta'e beekee yaada garaa isaa gaafa geeddaratu repent gaafa godhu yaada garaa isaa jijjiirratee Waaqayyotti yookiin Kiristoositti gaafa amanu Waaqayyo qajeelummaatti isaaf lakkaa'a jechuudha. Amantiin kunis amantii isa fayyisudha. Amantiin sobaa baay'eetu jira waan ta'eef jechuudha. Amantiin kun amantii isa fayyisudha. Waa'ee saving faith yookiin amantii fayyisuu isin xiyyeeffannoodhaan irratti dubbisa. Garuu amantiif yaadi garaa geeddarannaan gargar hin ba'u. Roomeen 4:5 kutaan hundamaayyuu isa kana kan dubbatu. Waaqayyo irraa fagaachuu isaa beekee akka cubbuu hojjete akka yakke Waaqayyo irratti akka darbe beekee gaafa yaada garaa isaa geeddaratu Kiristoositti gaafa amanu Waaqayyo amantiitti lakkaafa. Amantiin fayyisu kun paasiivii miti aktiiviidha. Jechuunis amaneera jennee kan nuyi biraa gallu miti. Amantiin kun yeroo hundumaa kan itti fufu amantii jiraataa ta'edha. Amantiin kun amantii jireenya kennudha. Warri nu biraa ba'anii badan jedhee Yohaannis dubbatu warra jalqabumayyuu amanneerra jedhanii akkasumatti hin taane amantiin isaanii al tokko waan raawwatamee xumurametti warra lakkaatan garuu amantiin isaanii aktiivii warra hin taane jechuudha. Aktiivii jechuun dadammaqsaa revive godhaa jechaan jira miti. Amantiin jiraataadha. Kanaafidha Maartin Luuter amantii isa jiraataa living faithidha. Amantii ani ittiin fayyee kan inni jedhuuf amantii isa jiraataa. Kanaafitti Roomee 1:17 kutaa Luuter dubbifatee amantiidhaa gara amantiitti kanaaf jedha jechuudha. Namni amantiidhaan qajeelaa ta'e amantiidhaan jireenya akkamiin jiraata? Jireenya dhugaa hin jiraata. Face to face yookiin face from face isa inni jedhu sana jechuudha. Kanaaf dhaamsi koo isa kanadha. Nuyi har'a maal goona? Kutaa macaafa qulqulluu keessaa kutaa kana isin dubbisee tanan laaba. Tasalonqeessa 2:15 egaa obboloota nanaa barsiisa dubbii afaaniitiin yookiis ergaa caafataatiin nu biraa isinitti darbetti qabamaatii jabaadhaa dhaabadhaa jedha. Barsiisa dubbii afaaniitiin caafata qulqullaadhaan isinitti darbetti qabamaatii jiraadhaa jedha. Yihudaa 1:17 irratti Yihudaan immoo isin garuu michoota koo dubbii ergamoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kanaan dura dubbatan yaadadhaa jedha. Anis dhaamsi koo isa kanadha. Obboloota koo haaromsi yeroo hundumaa itti fufa. Waaqayyo dubbii isaatiin kadhata nuyi jabeessinee kadhannuun walii keenya gidduutti hariiroo nuti godhannuun sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf dhamaatiif dharraa nuyi qabnuun Waaqayyo yeroo hundumaa nu haaressa. Shaakala keenya irraatii, dadhabina keenya irraatii, dogongora barumsaa fi ilaalcha qabnu irraatii Waaqayyo yeroo hundumaa gara yaada isaa isa bara baraatti nu deebisa. Kanaaf akka salphaatti qilleensa rarraanee baratti dabarru miti barri kun hundee keenya sagalee Waaqayyoo irratti gadi fageeffachuutii qabna. Dubbisuutii qabna. Kadhachuutii qabna. Walii wajjin dudubbachuutii qabna. Akkuma Phaawulos jedhe immoo yeroo hundumaa amantiitti jirtu yoo taatan qoraatii of ilaalaa jedha. Sagalee Waaqayyootiin amantiitti akka jirru qorree of ilaaluutii qabna. Qorree wal ilaaluutii qabna. Qorree tokkummaa keenya arguutii qabna. Gara dubbii sagalee Waaqayyoottis deebi'uutii qabna. Bara kana dadhabina baay'eetu mul'ata waldaa kiristaanaa keessattis tokkummaa obbolootaa keessattis sababiin isaas immoo inni jalqabaa akkuma Maartin Luuter faaf ija jabina guddaa kenne soolaa fiideessa jedhu kan akka isaan dubbataniif soolaa iskiripcharaa inni jedhu dudduuba isaanii jiru sagalee Waaqayyootiif iddoo kennuu dhabuu keenyadha. Baay'een keenya sagalee Waaqayyoo hin baannaa mana keenyatti namni waan nun argineef garuu sagalee Waaqayyoo hin dubbifan. Isa kana jabeessinee walitti muutii qabna. Sagalee Waaqayyoo dubbifachuudhaaf sagalee Waaqayyoo irra gadi taa'uudhaaf abboonni keenya warri nuyi waa'ee isaanii sila kaasaa turre hundumti isaaniiyyuu umurii keenya kana gadittidha kan isaan baay'ee gatii guddaa kaffalan sagalee Waaqayyootti dubbifachuutti yeroo divooshinii garaa garaa qabaachuutti jechuudha. Kanaaf akkuma Yihudaan jedhee dubbii afaaniitiinis haa ta'u barsiisa macaafaatiinis haa ta'u wanta ergamootarraatii nutti darbee jabeessinee qabachuuti qabna. Waaqayyo karaa dubbii isaa nu haaressa. Humni haaressuu danda'u iddoo kan biraa miti kan inni jiru. Humni haaressuu danda'u dubbii sagalee Waaqayyoo keessa jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma dubbate isin caafata qulqullaaf humna Waaqayyoo waan hin beekiniif irraa kaattan akkuma inni jedhee namni har'amma kan inni irraati kaatee jiru humna nama jijjiiru isa caafata qulqullaa keessa jiru wallaaluu isaarraa kan ka'e. Waaqayyo garuu kan inni itti nama jijjiiru bara namaas kan inni jijjiiru humna dubbii isaa keessa jiruun dubbii sagalee Waaqayyoo haa amanannu isaanis qorree of ilaallu Waaqayyo ayyaana isaas ni haa baay'isu.